that I want to share with you tonight, inshallah. Wanni xumuraa kaniin galgala kana isiniif qooduuf deemu inshaAllahu ta'ala waan xiyyeeffannaa guddaa barbaadu. Kanaafuu hundi keessan xiyyeeffannaa akka itti kennitaniin isinirraa barbaada. Dhaamsa tokko isiniif dhaamee inshaAllahu ta'ala fakkeenya tokkos itti isiniif dabaluu mala. Fakkeenya irraa kun kaniin an haalaan jaaladhu. Barumsaan isiniif dabarsuu barbaadu ni jalqaba. Mata duree taqwaa ja'urratti yoahuu mata duree iimaana ja'urratti takkaahuu mata duree hadiisi ja'urratti barruu barreeffama tokko fudhee maayikii qabadhee osoon dubbise wanni sun barreeffama akka ta'e ni beeytan. Khutbaaleen hawaasa muslimaa keessatti yeroo hedduu godhaman bifa barreeffamaatiin dhiyaatan. Imaamni minbara gubbaratti ol bahee khutbaa dubbisa. Isin muslima haalaan gaarii waan taataniif osoo ala bakka namni kophee itti baafatu biraas jiraattanii. Waliigallee osoo muslima akkasillee taatanii imaama arkuus osoo baattanii imaamni sun dubbisaa yookiin haasawaa jiraachuu isaa adda baasuu dandeessu. Akkaataa dubbisa isaarratti hundaa'ee bareedina haasawa isaarratti hundooytanii himuu ni dandeessan. Sababni isaa wantoonni barreeffamarraa dubbifaman ni beeksisan. Barreeffamarratti himonni isin fayyadamtan dhadheeroodha. Ammaan tana wayitaan isinitti dubbadhu kanatti dogongora seerlugaa hedduu fideetiin jira. Jechoota hedduun irra deddeebi'e. Osoon barruu wahii barreesse jechoota irraan deddeebi'a hin deddeebi'u. Namni wahii waaniin an dubbadhe kana yoo gara barreeffamaatti jijjiire wantootaan an irra deddeebi'e keessaa haqa. Isiniif galee wayitaan dubbadhu kana wantoota akka isiniif galee na hubattanii jedhuun fayyadama. Garuu wayitaan barreessu wantoota kanniin hin barreessine. Wantoota jaaman hin barreessu. Wantoota akkanaa kanniin barreeffama keessatti hin maqtan. Wanniin an isinitti himuu barbaadu. Wayita haasoytanii fi wayita dubbistan namoonni isin beekan garaagarummaa jiru himuu ni danda'an. Fakkeenyaaf ijoolleen teessan walaloo takka haffazanii jiran haa jennu. Isin ammoo walaloo san dura dhageessanii hin beektan. Garuu ilmaan keessan osoo qomarraa dubbisanii walaloon sun tan ilmaan keessanii tahuu dhabuusii himuu ni dandeessanii. Eeyni himtan. Eeysa harkatte jettanii yoo gaafattan. Ifumaafiin barreesse. Eeysarraa illee hin finne jechuu danda'a. Isinis lakkii eeysaa akka fiddanatti hime jettaniin. Wanni sun haasawa isaa akka hin taane himuu ni dandeessan. Jechoota barreeffamaa fi jechoota dubbii jidduu garaagarummaa guddaatu jira. Jechoonni barreeffamaa sirnaawoodha. Wantoonni barreeffaman hundi haalaan walitti qajeelan. Namni dubbatu jechoota walitti qajeelchuun hin dubbatu. Dogongora garaagaraa fida. Irra deddeebi'a. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam ummata isaanii keessa waggoota 40 jiraatan. Waa'ee akkaataa dubbii irratti Araboonni hedduu wal mormaa turan. Namoonni yeroo dubbatan jechoota mataa isaanii kan ittiin beekaman qaban. Dogongoraas wal fakkaataa dalagan. Wantoota itti idaanis ni qaban. Fakkeenyaaf akkaanan jechaa aynaaw baytu jedhu irra deddeebuutti jechuudha. An wayitaan haasa'u baytu kan jedhuun irra deddeebi'a. Kanaafuu haasawa nama tokkoo keessatti wanti baramaan wayii ni jiraata. Wayita Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam Qur'aana ummata isaanii irratti qaroo jalqaban. Haasawni isaanii kan Qur'aanaan duraa fi boodaa wal fakkaata. Waliin fakkaatu. Wayita dhageessaniis kun akkaataa namni itti haasa'u miti. Namni akkana dubbatu hin jiru. Nama akkana dubbatu takkaa dhagahee hin beeku. Wanni kun eessaa dhufee jettan waliigallee kitaaba takkallee isaan duratti hin argan. Wayita malaayikaan kitaaba isaanitti kennaniis hin argine. Garuu dubbiin tun isaanirraa dhufaa akka hin jirre himuu ni dandeessan. Kun bakka wahiitii dhufuu qabaa ja'an tun dubbii isaatii miti. Kanaafuu wayita haasawa isaanii kana dhagahan saahiree tahuu qabaa ja'anii yaamuu ni jalqaban. Isiniif galee saahir ja'anii isaan yaaman. Saahir jechuun nama ija namaa afootti waan addaa dalagu jechuudha. Fakkeenyaaf keessa kiyya keessaa allaattii wayii osoo hin baase sooftii gurra keessaa baasee useetuma osoo hin harkise wanni kun waan ijaan argamu waan ta'eef namni ni dinqisiifama. Sihriin yeroo hedduu waan bu'aa isaa ijaan arguu dandeenyu. Garuu Qurayshiin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saahir kan ja'aniif waan ijaan arkaniif jecha osoo hin taane waan gurraan dhagahaniif jecha. Wanni dhagahan ajaa'ibatti ta'e. Waan dhagahan saniin waan hedduu hawwatamaniif itti amanuullee baatan. Wanni dhagahaa jiran sun akka nama sihrii dalagu nama hawwatutti nu hawwatee ja'an. Wayita saahir ja'anii isaan yaaman waan isaan arrabsaa jiran nutti fakkaatu mala. Garuu wanni isaanuu hin hubatin walakkaa amantii fudhataa jiraachuu isaaniiti. Sababni isin wanni tokko sihriidha yoo jettan battaluma sanitti amantii xiqqoosii fudhattanii jirtan jechuudha. Waan dhagahaa jirru kanaaf ibsa tokkollee hin qabu. Kun waan addaa takkaa arkameetis dhagahameetis hin beeyne. Tan dachii tanya tana mudataa jirtu. Saayinsii fi hubannoo sammuutiin waan kana ibsuu hin dandeenyu. Kanaafuu waan kana sihrii jennee yaamna.
jechaa jirtan. Wayita akkana jettan walakkaa amantii keessa seentanii jirtan. Wanni kun qaama mul'achuu hin dandeenye irraa dhufe jechuun ragaa bahaa jirtan. Ammas fudhattanii jirtan. Wayita Qur'aana barattan waan kana akkatti yaaddaniin isinirraa barbaada. Bara dhufu yoo Rabbi jedhee kaniin asitti deebi'ute dhiibbaa haadha warraatiin osoo hin taane karaa mootummaatiin hayyama harkadhee yoon deebi'e barumsa guutuun isiniif qooda. Barumsa guutuu wayitaan jedhu Rabbiin akkamitti jechoota gariirra deddeebi'a. Suuraaleen Qur'aanaa akkamitti tartiiba amma jiru kanaan kaayaman. Seenaawwan akkamitti suuraawwan garagaraa keessatti gabaabsamanii himaman. Hiikaan maqaa nabiyyootaa maal jechuudha? Muusaa jechuun maal jechuudha? Ibraahim jechuun maal jechuudha? Jechoonni kunniin maqaa afaan Arabaatii miti. Maquma isaanii kana keessa hoo mu'jizaan jira. Gaafileen biroo kan namoonni kaasantu jira. Sunis Qur'aana keessa dogongoraatu jira. Walitti bu'iinsaatu jira waan jedhu. Mee waan isaan jaanis haa dhaggeeffan. Isaanitti dallan waa hadiis. Rabbiin haatuu burhaanakum jedhe. Ragaa keessan fidaa jedhe. Waan isin yaaddeesse fidaa. Qeeqa keessan dhiheeffadhaa jedhee Rabbiin akka ragaa fidatan isaan afeeree jira. Wayita isaan yaada kana dhiheeffatan. Isin dallantanii maaliif kuffaaronni kunniin akkana godhan jettan? Waan Rabbi isaan ajaje raawwataa jiran. Gaariidha. Fidadhaa mee isinirraa haa dhaggeeffan. Waa'ee kitaaba kanarratti yaada qaban haa dhaggeeffan. Sanbooda deebisaa haa kenninu. Nuti ummata qeeqa sodaatu ta'uu hin qabnu. Kitaabni keenya qulqulluu waan ta'eef qeeqa sodaatu hin qabnu. Kitaaba kana jaalachuu qabna. Kitaaba kanatti amantaa guutuu qabaachuu qabna. Dhimma Qur'aanaa irratti mata duree addaa waa'ee mu'jizaa filadhee barsiisuu kiyya isinitti himeetiin jira. Sababni isaa waan kana qorachuun waan naaf dabale qaba. Iimaana uumamaan qabaachuu maltu. Sanirraan barumsa kana yoo itti dabaltan dabalata biraatta. Iimaanni keessan kan beekumsa irratti hundaa'e ta'a. Kitaabni kun waan ilma namaatiin qophaa'uu danda'u akka hin taane sirriitti hubattan. Waan danda'amuu miti. Now the last example I want to share with you is not really about Fakkeenyi xumuraa kanin isiniif qooduuf deemu waa'ee mu'jizaa Qur'aanaa osoo hin taane waa'ee bareedina Qur'aanaati. Guyyaa tokko liiftii fooqirratti hin bahan keessaan ture. Liiftii san keessa nama taksaas tokko waliin turre. Namni taksaas kun ifirra garagalee na laalee muslima ta'uu kiyya na beeke. Ati muslimaa mi? Jee na gaafate. Anis een je'een. Isin muslimoonni jannata keessatti maal argattan? Naan je'e. Nuti yeroo tana liiftii keessa jirra. Aan sadarkaan irraa bu'uu qabu bira gahaatiin jira. Kanaafuu waa'ee jannataa yeroo gabaabduu tana keessatti isaa waliin haasa'uu hin danda'u. Carraan hin qabu waan takka isaaf kennee akka itti yaadu taasisuudha. Anis dhugaatii garagaraa je'eetiin gabbee. Hundaafuu wayitaan dhugaatii garagaraa je'ee isatti himusan maal jechuu barbaadeeti. Amma waa'ee suuratul insaaniin isinitti hima. Suuratul insaan. Suuraan tun suuraa addahar ja'amuun ni yaamamti. Waaniin amma isinitti himuuf deemu kan akka hubattaniif jecha durarratti haala wahiitiin isiniif ibsuu barbaada. Gariin keessan nama jireenya hawaasummaa keessa jiru. Kanaafuu namoota garagaraa mana keessanitti afeertan. Gariin keessan ammoo hin afeertan ta'a. Ta'us gariin keessan nama mana keessanitti afeertan. Namoota yeroo tokko tokko ayyaana iidaa irratti afeeruu dandeenya. Yeroo tanatti saanaa hedduu, fal'aana hedduu, qalaasa hedduu mana keessan keessaa qabaachuu dhabuu maltan. Minjaala irratti waa soorattaniis nama dhufusan hundaaf haga'u qabaachuu dhabuu maltan. Kanaafuu manaa gabbaatanii dallaya keessatti qopheessitan. Yookiin ammoo minjaala namarraa ergifatu dandeessan. Magaalaa dheexanii qalaasaa fi fal'aana pilaastikaa bituu dandeessan. Namni hedduun mana keessan keessatti argamuu waan danda'uuf nama hunda walqixa keessummeessuun isinitti ulfaata. Kanaafuu waan dhugamu meeshaa guddatti neexanii minjaala irratti qopheessitan. Namni afeeramee dhufe hundi meeshaa sanirraa waan dhugu waraabbata. Wanni kanaa biyya faranjiitti self service jedhama. If keessummeessuu jechuudha. Kun akkaataa qophii namoonni dureeyyiin ta'an itti qopheessan. Kun waan baramaadha. Yeroo tokko tokko ammoo qophii cidhaa kan dureeyyii irratti afeeramuu dandeessan. Warra makiinaa xixiqqoo osoo hin taane makiinaa qaqqaalii qabu. They got like a Toyota. Their Proton's not enough for them. They want a Toyota. You know what I'm saying? So you get invited to the banquet hall. And when you go to the banquet hall, there are no plastic cups. Galma nyaanni biiffeetti qophaa'e irratti afeeramtan. Wayita gola biiffee san seentan qalaasni pilaastikaan jiru. Burcuqqoo mimmiidheedutu jira. Burcuqqoowwan sunniin gaggoombifamanii kaayaman. Akkuma isin gattee isiniin gurbaan akka allaattiitti uffate dhufee qalaasa garagalchuun dhugaatii isiniif qica. Isinis irraa dhuydan. Ammaas wayita keessaa dhumatu irra deebi'ee itti isiniif qica. Isinis keessaa dhuydan. Ammaas irra deddeebi'ee isiniif itti qica.
isinis qaanfachuu jalqabdan. Wanni aan isinin jechuu barbaade yoo ayyaana nama dure isaa irratti affeeramtan ol kaatanii fudhatuun isin irratti dirqamaa miti. Namoota isin keessummeessantu jira. Qalaasaa fi wanni ittiin keessummoytan hundi qophooytee isin eeydi. Ol kaatanii deemtanii waan dhuydan barbaaduun dirqamaa miti. Nama isin keessummeessuutu dhufee dhuguu barbaaddu jechaa isiniif qica. Wanni akkanaa kunniin mana dhuunfaa keessatti mudatu. Iddoowwan dureeyyii keessatti mudata. Wanni dubbitan isiniif kaaseef Qur'aanni wayita waa'ee jannataa dubbatu. Keessattuu suuraa insaan keessatti wayita waa'ee jannataa dubbatu waa'ee dhugaatii dubbata. Waa'ee dhugaatii yeroo sadi dubbate. Suuraa tokko keessatti jechuudha. Kan jalqabaa akkana jedhe. Innal abraara yashrabuuna min ka'as. Warri rabbitti amane qalaasa jannataatirraa farshoo dhugan. Warri gaggaariin warri qajeeloon rabbi ummata sanirraa nu haa godhuuti qalaasa keessaa dhugan. Dubbii as biraa tana kan nuuf bayaansu dhugaatii qophaa'eetu jira. Jarri ammoo kaa'anii fudhatan. Jannata keessa fincaa'aa garagaraatu jira. Minjaala dhugaatii garagaraatiin guutameetu jira. Atis dheeyxee kan feete fudhattee dhuyda. Kan birootis itti idaatta. Garuu bakka tanattuu ifumaaf if keessummeessita. Kun sadarkaa duraati. Innal abraara yashrabuuna min ka'sin. Hayyee afeerraan warra dureeyyii kan ani isinitti hime sun kan akkamiiti. Ol kaatanii fudhatammoo dhufanii isiniif kannan. Dhugaatiitu isiniif kannama. Aayaalee muraasa booda rabbiin akkana jedhe. Wayusqawna fiihaa ka'san kaana mizaajuhaa zanjabiila. Warri jannataa sun jannata keessatti farshoo obaafaman. Bakka tanatti ifii isaaniitiin fudhataan jiran ni keessummeeffaman. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. Joollee xixiqqoo nama keessummeessituutu jira. Yaaboo siif kannuu itti siif dabaluu jechaa olii fi gad deeman. Hayyee kun sadarkaa ol aanaadha. Warri islaamummaa qeequ Qur'aanni waa'ee ummata gammoojjii keessa jiraatanii haasawa. Ummanni kun ammoo waa'ee dhugaatii jannata keessaa haasawan. Kun waan boodatti hafaadha ja'anii wayita dubbatan ajaa'iba. Boo isintu ummata boodatti hafaadha. Hanga bara kanaattis isin wayita afeerraawwan gurguddaa irratti hirmaattan. Wanni gartan qalaasa burcuqqooti. Arraas namaatu isin keessummeessa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana keessatti namni osoo teknooloojiin hanga fedhe badhaadhellee waan sammuunsaa fudhatuu danda'u ibseefii jira. Wanni sun haalli sun ammaas numa jira. Namni si keessummeessu jiraachuunsaa akka waan tajaajila ol aanaa harkattee sitti fakkaata. Xayyaara irratti kutaa sadarkaa ol aanaadhaaf maaf maallaqa dabalataa kafaltan. Sababni isaa warri keessummeessu dhufee waan kana barbaadda waan kana hoo siin ja'an. Garuu kutaa ekonomiif kafaltan taanaan tahisoo teessan dhiitaa isin bira dabran. Kunuu garaagarummaa qaba. Rabbiin jannata keessatti dhugaatii teessan harkattan je'ee itti aansuun ammoo ni keessummeeffamtan jedhe. Kunuu dabalata. Waliigallee wanni kana caalu jira. Aayaalee muraasa boodaan rabbiin akkana jedhe. Wasaqaahum rabbuhum sharaaban tahuura. Rabbiin jannata keessatti dhugaatii qulqulluu xahara isaan obaasa. Subhaanallah. Subhaanallah. Akkatti sadarkaasaa guddise arkitanii durarratti ifumaa dhugaatii fudhatta. Itti aansuun ni keessummeeffamta. Xumurarratti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si obaasa. Subhaanallah. Wayitaan annamticha taksaa suniin dhugaatii garagaraa je'ee deebisuuf san deebuma sirrii isaaf deebisuu kiyya. Kun waan haalaan guddaadha. Dhugaatii rabbiin obaafamuu jechuun maal jechuu akka ta'e yaadni jira laata. Wasaqaahum rabbuhum sharaaban tahuura. Jannatarraa anaaf kun qofti gahaadha. Waan biraan barbaadu. Sharaaban tahuuraan qofti anaaf gahaadha. Kun qofti na gammachiisa. Subhaanallah. Kun akkaataa Qur'aanii deebisaatti kanu. Ummanni kun ammaas bareedina Qur'aanaa laalee dinqisiifatu isa barbaachisa. Nuti waan Qur'aanni kun qabu reefuu arkutti jirra. Kun haalaan barbaachisaadha. Nuti beekumsa teeknikaal ta'an qofarratti xiyyeeffanne. Musliimoonni hedduun waa'ee Qur'aanaa keessaa waa'ee haraamaa fi halaalaa qofa dhagahuu fedhan. Wanni isaan barbaadan hangasuma. Aayaaleen waa'ee haraamii fi halaal dubbatan haalaan muraasa. Isaanuu haalaan babbareedoodha. Garuu Qur'aana keessaa aayaaleen hafan hedduun sunniin hoo. Nan barbaachisu. Nin beekaa ja'a. Ni beeynaa ja'an. Dhugumaan beekumsa gahaa qabdanii. Irra beekaan ilma namaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'aana kana waggaa 23 barsiifaman. Ati ammoo beekeetiin jira jettee dubbatta. Amma yoo feete ooma takkaa hun dubbisnee bara. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Laata nuti akkamitti kitaaba kana xiqqeessinee ilaalle. Nuti musliimoonni kutaa addunyaa fedhe keessallee jiraan. Kitaaba ajaa'ibaa kana jaalataa dinqisiifataa guddatuu qabna. Wallaahi an adadumaan kitaaba kana dubbisuuniin yaa Rabbi kun waan ajaa'ibaati.
kun ajaa'ibaa ja'a. Yeroo hunda jechuudha. Yeroon qur'aana haffazuuf ka'u jidduun dhaabeetiin yaadannoo qabadha. Sababni isaa wanni sun humna tiyyaa ol waan ta'eef haffazuudhaaf humnaan dhaba. Hawwiin tiyya beekumsaan qur'aana irraa arkadhu hunda humnaan qabu hundaan isiniif qooduudha. Inshaa Allahu ta'ala. I just passed by. And my wish, my hope is whatever little studies I'm